Well, that's what makes this all the more special today. An afternoon to be enjoyed and savoured. A day when they both start with their own destiny in their own hands. Marragee mucucaachuu Arsenaal fi du'a ka'uun Manchester eegaleera. Manchester Cityin goomsa laafaan bara dorgommicha eegaluun Liverpool guutummaatti daandii injifannoo irraa maquu Arsenaal waggoota 22 booda waancaaf akka eeggamu taasise. Arsenaal goomsa gaariin liigicha eegalus xumuruuf rakkata. Manchester Cityin ammoo dhumarra caalaatti cimuun beekama. Amma ta'a kan jirus kanuma. Itaaditti Arsenaalin kan simate Manchester Cityin taphaanis caalee goolii 2-1 injifate. Haalandii fi Sheer gool injifannoo Manchester City yoo galchan Kaavart gool Arsenal Mo'amurraa hin baraarre galche. Manchester City taphoota 11 darbaniif Reessa irratti Arsenaal simateen hin mo'amne. Sana keessaa 8 injifate. Cityin tapha haftee tokko qaba. Arsenaal qabxii 3 qofaan caaluun liigicha dursaa jira. Roobii gara dirree Burnley kan imalu Cityin goolii 2 fi isaa oliin injifannaan dursummaa liigichaa Arsenaal harkaa fudhata. Arsenaal waggoota 22 booda waancaa Premier League England argachuuf ifaajaa jira. Waancaa Carabao Englandiin goolii 2 fi 0 Manchester City mo'amuun erga dhabee booda Southamptonidhaan waancaa FA England keessaa bahe. Sanii booda Bournemouth mo'amee jira. Kan kaleessaa Manchester Cityin mo'amee dabalatee taphoota 6 keessaa dorgommii hundumaan Arsenaal tapha tokko qofa injifate. Faallaa kanaan Manchester Cityin taphoota 20 darban keessaa liigichaan tapha tokko qofa mo'ame. Dursaan taphattoota Arsenaal Martin Odegaard mo'uu dhabuu keenyaaf gaddineerra. Dhugaa dubbachuuf mo'achuuf yookiin qabxii argannee boof kutannoo qabna turre. Yaalleerraas tapha gaarii taphannee jedhe. Manchester Cityf gool injifannoo kan galche Erling Haaland baay'ee gammadeen jira. Dhugaa dubbachuuf anaaf yeroo murteessaa ture. Walmorkii Gabriel Magalhaes waliin taasisaa turres mo'adheeraa jechuun dubbate. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola carraan waancaa akka turu gooneef gammadeen jira. Garuu taphattoonni waancaa injifannee ilaalchi jedhu keessaa bahuun taphoota hafan irratti akka xiyyeeffatan himan. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan ammoo sarara penaltii keessatti gara agarummaan ture taphicha murteessee jedhan. Morkiin waancaa ammallee jira jechuun dubbate. And there it is! Virgil van Dijk! Tabratiin kaleessuma darbii Merseyside injifannoo Liverpool goolii 2-1 xumurame. Liverpool goolii Mohamed Salah daqiiqaa 29 irratti galcheen dursaa boqonnaa bahe. Sadaan darbii Merseyside goolii 9 galchuun Riikardii Steven Gerrardin qabamee ture qoddate. Beetoon ammoo daqiiqaa 54 irratti goolii galcheen abbaa dirree Evertonin booda ka'uun qixxeesse. Sa'aatiin idilee daqiiqaa 90 xumurame. 10 dabalataa kenname keessatti Virgil van Dijk goolii injifannoo Liverpool galche. Kaleessuma Aston Villa goolii 4-3 Sunderland, Nottingham Forest goolii 4-1 Burnley injifatan. Sanbata Manchester United goolii 1-0 Chelsea injifachuun abdii hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuuf qabu cimsate. Manchester United goolii Maatiyaas Kuunyaa daqiiqaa 43 irratti galcheen injifate. Bruno Fernandes goolii galtee mijeessee kennee jira. Baay'ina goolii bara kana liigichaan mijeesse 18 gahate. Taphoota birootiin Roberto Di Zerbi kan leenjii Tottenham Brighton waliin goolii 2 qixabe. Leeds United goolii 3-0 Wolves, Bournemouth goolii 2-1 Newcastle United injifatan. Brentford fi Fulham goolii malee qixabahan. Premier League England kana Arsenal qabxii 70 dursaa jira. Manchester City qabxii 67 lammaffaadha. O'Reilly. Rodri was arriving. Haaland! Manchester City have trailed Arsenal in the table. اتفقنا جرح دقيفتوتا كان جالتهم أرسنال قومس مانشستر سيتي رتموا لسه تبوتا فنيو دبالين أمس أران شامبيون ما حركة ساجرة جدامين وبتان أرسنال حركة رباطة ميسادي وانجا فلتا جري جراش فراجان بودا بلد ساكن لسه. The 25-26 Premier League season. 10 months of drama lie ahead. Goals to be scored. Balballi waancaa cufame deebi'ee banameera. Pep Guardiolaan akka carraa filannoo taphattoota 11 adeemsa itti argate. Mikel Arteetaa jalatti Arsenaal ammas duumessi sodaa irra naanna'u eegaleera. Premier League Englandiin barri dorgommichaa xumuramuuf taphoonni 5 qofti hafe morkiin waancaa kallattii jijjiirrachuu danda'a jedhu xiinxaltoonni taphattoonni duraanii kubbaa miilaa. Arsenaal bara kana guyyoota 206 liigicha dursaa torbee 30
sadaffaa geeram kana keessa Manchester City guyyoota ja'a qofa carraa Premier League England dursuu argate erga kilaboonni lamaan torbee 33ffaan waliin taphachuun Manchester City goolii 2-1 Arsenal mo'atee booda imalli shaampiyoonummaa Premier League England kana booda daran cimeera. The Gunners Arsenal Manchester City dhaan tapha mo'ameen ga'umsa baay'eessa tapha itti mul'ise ture qabxii 3 garuu milkeeffachuu hin dandeenye kun garaagarummaa muuxannoo leenjistoota lamaaniif taphattoota kilaboota lamaan gidduu jiru kan itti mul'ate. Sararri fuulduraa Manchester City Erling Haaland, Ryan Cherki, Antoine Semenyo, Jeremy Dokun durfamaa taphoota 3 darbaniin goolii 9 yoo galchuu tokko qofatu itti gale. Faallaa kanaan sararri fuulduraa Arsenal taphoota 3 darbaniin goolii 2 qofa galchee 4 itti galeera. Leenjistoonni lamaan filannoo taphattoota isaaniin garaagarummaa qabaachuu mul'isaniiru. Pep Guardiolaan jaalates ta'uu dirqame osoo hin yaadin filannoo 11 argateera. Taphoota darban keessaa Pep Guardiolaan goolii egaa qofa yeroo 2 jijjiiree taphachiise. Mikel Arteetaan miidhamaaf sababa garagaraan taphattoota wal fakkaatuun taphachaa hin jiru. Sarara fuulduraan Kai Havertz fi Victor Gyökeres, sarara ittisaan Ben White Maskeera waliin sarara gidduu irratti dhaabbiidhaan Eberechi Ize Martin Odegaard keessaa kan dhaabbin taphate hin turre. Dabalataan ofitti amanamummaan kilaboota lamaanii imala waancaa kanaaf murteessaadha. Gama Manchester Citytiin ofitti amanamummaan yoo jiraatu Arsenal biratti laafadha. Waggoota arfan darban seenaa ture yaadachaa imaluun kilabicha bira darbee deeggartoota kilabichaatu yaaddesse jedha barreessaa fi xiinxalaan kubbaa miilaa Daanii Marfiin. Arsenal osoo akka kaleessaa Manchester City waliin taphate Bournemouth irratti taphate ta'e yaaddoon kuni hundi hin jiru ta'a. Tooftaadhuma ofiin dhiibbaa keessa of galchanis jedha Marfiin. Daanii Marfiin deeggartoota Arsenal waan tokko dhaama. Amma gareen Pep kun kan kanaan dura sanaa mitiin kilaboota hin eegamneen yeroo qabxii dhabu argita. Mikel Arteetaan taphoota 5 hafan hunduma injifate carraa shaampiyoonummaa Manchester City caalaa qaba jedha. Xiinxalli Optaan baase ammoo akkas jedha. Ji'a garaagarummaan leenjistoota lamaanii samiif lafa ta'e yeroo ciniinsu Mikel Arteetaa fi ji'a Pep Guardiola milkii ta'e morkiin shaampiyoonummaa Premier League England cimeera jedha. Pep Guardiolaan ji'a kana keessa harka 71.4 injifannoo yoo galmees Mikel Arteetaan harka 39.5 qofa galmeesse. Jiddugalaan Manchester City ji'a kana keessa qabxii 2.5 yoo argatu Arsenal harka 1.4 8 qofa argate. Ta'us jedha xiinxalli Optaan baase kun Arsenal harka 97 carraa waancaa qabu ture amma harka 73tti gadi bu'eera. Manchester City harka 3 irraa gara harka 27tti guddatus morkattoota kana booda qabaniin Arsenal waancaa fudhachuu danda'a jedha. Garuu jedha xiinxalli Optaan kun erga Mikel Arteetaan bara 2019 Arsenal leenjisuu eegalee as Arsenal guyyoota 537 liigicha dursaa ture. Kana keessa Manchester City guyyoota 453 dursaa ture. Gidduu kanatti Manchester City waancaa Premier League England 4 fudhate Arsenal tokkollee hin milkeessine. Kun xiinsammuu kilaboota lamaan irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jedha. Waggoota arfan darban Pep Guardiolaan taphoota torbee xumuraa 10 keessaa tokko qofa mo'ame. Haalli taphaa kilaboota lamaanis imala waancaa liigichaaf murteessaadha. Jalqabbii bara dorgommichaan kubbaa dhaabbiin goolii galchuu morkataa kan hin qabne Arsenal amma innis gadi bu'eera. Tapha banaan hammi goolii galchuu Arsenal harka 35.8 qofa yoo ta'u kun taphattoota sarara fuulduraa kilabichaa goolii galchuu akka ofitti amanummaa dhaban godheera. Liigichaan sadarkaa 6ffaadha. Manchester City tapha banaadhaan harka 42.1 goolii galchuun Chelsea qofaan caalame sadarkaa 2ffaarra jira. Taphataan duraanii Arsenal fi Manchester City Gail Kilichin rakkoo guddaan Arsenal bara dorgommii kana kubbaa dhaabbitti abdachuudha jedha. Wayne Rooney ammoo deeggartoonni Arsenal kilaba isaanii waliin dhaabbachuu qabu. Ammas akka kaleessaa yoo taphatan carraan waancaa harkaa hin baane yoo jedhu Gary Neville Manchester City imala sirrii irra jira kuni adeemsa waancaa ni cimsaa jedha. Chris Sutton ammoo ammas Arsenal liigicha ni injifata jechuun tilmaame. For Alex Scott who buries it. Bournemouth in front for a second time. Bayern Munich taphoonni liigichaa Forosoo isaafuu shaampiyoonii Bundesliigaa ta'uu mirkaneeffate. Ni eegale malee hin xumurre ammas waancaa injifachuu dandeenya jedha leenjisaan kilabichaa Vincent Kompany Abbabaa Lamaayyoo.
ammallee hin xumuramne kan biraatu jira jedhe leenjisaan Bayern Munich Vincent Kompaniin. Kilabiin guddaa Jarman Bayern Munich taphoonni liigichaa afur osoo isaafuu shaampiyoonii bara dorgommii 2025-26 ta'e. Leenjisaa Kompaniin durfamaa waggoota lamaaf walitti aansee waancicha milkeeffate. Kaleessa Allianz Areenaatti Stuttgart kan simate Bayern Munich goolii 4-2 injifachuun shaampiyoonummaa mirkaneeffate. Shaampiyooniin yeroo 35 Bayern Munich kaleessa durfamuurraa ka'uun injifate. Rafael Guerrero, Nicolas Jackson, Alfonso Davies fi Harry Kane goolii injifannoo kilabichaa galchan. Bayern Munich taphoota Bundesliga Jarman soddomaan goolii 109 kilaboota irratti galchuun riikardii ta'uun galmaa'e. Kana keessaa taphattoonni sarara fuulduraa Harry Kane, Michael Olise fi Luis Diaz goolii 59 galchaniiru. Taphattoota kanneeniin kan durfamu sarara fuulduraa kilabichaa akka Awurooppaatti qindoomina sodaachisaadha. Taphattoonni kunneen sadan dorgommii hundaanuu goolii 93 Bayern Munichiif galchan. Lammiin Ingilaand Kane taphoota liigichaa 27 goolii 32 Bayern Munichiif galche. waliigalaan ammoo dorgommii hundaanuu taphoota 43 goolii 51 lakkoofsise. Akka liigota gurguddoo Awurooppaa shananitti hanga Harry Kane goolii hedduu kan galcheen jiru. Bara 2023 Munichiif erga mallatteessee booda taphoota 136 goolii 139 galche. Waggoota 13 London tureen taphoota 435 Tottenhamiif taphateen waancaa malee kan xumure Harry Kane Bayern Munich waliin waancaa Bundesliga Jarman lama walitti aansee shaampiyoonii ta'e. Barri dorgommii kunnuuf bara addaati jedhe Harry Kane erga kaleessa shaampiyoonii ta'anii booda. Miira ajaa'ibaatti kan jedhe leenjisaan kilabichaa Vincent Kompaniin ammas waancaa injifachuu dandeenya ni eegalle malee hin xumurre jedhe. Kilabiin warra Bavaariyaan waancaa Bundesliga Jarman 14 darbe keessaa 13 shaampiyoonii ta'uun liigicha dhuunfate. Bayern Munich seenaa kilabichaan yeroo sadaffaaf bara dorgommii tokkotti waancaa 3 shaampiyoonii ta'uuf murkata. Bara 2013 Juventus 2022 Hansi Flikiin leenjisaa waancaa Champions League dabalatee waancaa 3 fudhate. Munich Champions League Awurooppaa walakkaa xumuraatiin shaampiyoonii dorgommichaa PSG waliin taphata. Waancaa DFB Pokaal marsaanuusa xumuraatiin Bayer Leverkusen waliin roobii dhufu imala waancaa 3 gochaa jiru cimsachuuf gara dirree seenaa. Manuel Neuer! Eine ganz wichtige Rettungs